السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاي جايسا كم نقافيك أبداني جرتاني ديبيو دفيتين جرا ساقلين كيالين جرامي جرا مال جناني درقكم ما قبا جرا إنو أمان تانان أمتا كل إسديتي سينا جرا سنافي أرى أماتي يجي برا جاي جرا الحمد لله رب العالمين نجان دك أبي نجانا تجي دلقا وديم كنا biyya kanatti akkamitti fakkaatti isaan garsiisan wajjin ture Dhiifama sagaleen kiyyaa yeroo sana cufamee waan tureef sagalee kan jalqaban dirqama ta'eef sagalee kiyyaa kan jalaa waraabe silaa waan nuti haasawaa jirru sana silaa dhageessan hedduutus na jedha garuu sagaleen kiyya hedduu cufamee ture alhamdulillah immoo wayyaan qaba akkuma agartan kaakunoo biyyatti galee buddeena tolchuudhaaf yookaan dhaabuudhaaf ta'ee qopheeffachuu jira. Ni beektanii haa faamilii bira deemtanii dalagaan hin dhabamtu. Daddalagee buddeenas dhaabee tolchee akka hiyyatti tolchee garuu maanti illee bareeda jirta hin wallaallee namni takka beekta yoo deemee gad deebi'ee maal jedhee ni irraanfata fa'a garuu. Ani akkanaan jedhanitti maashaallah jirtanaan jedhanii inni hedduutas jedha. Eegas kaa bukeessa lanummaan bukeeffadhee tolfadhee ni beektanii haa faamiliin abisoo haadhirra ilmoon dubara takka waa dandeessi akka nyaata dalaguu dandeessaniif hin dandeenye isaan laala ammas. Lukkuu dhaabaa nuun jettee anaaf obboleettiitii lukkuu takka dalagaati jettee lukkuu kennite anaaf sisteerii lukkuu takka billiitii adda babaa saamee keessa baasuu beektan laalla jedhanii billiitii akka baasnu nu godhanii. Harka sadiin godhini hin qabiniif maal? Wanni si nagaan geettuun eegee maal lukkuu dhaabuun beekne maal beektaa? Kormaa. Kun kormaa waan ta'eef hin jabaata beektaa? Kormiin jabaata. Wanni urdeetii nama calaqqisu wanni waliif tokko. Ambar kana duratti urdeetiin tibaate ibsaan fuudheti lukkuu billiitii baasinaan yeroo jalqabaatiif kophaatti gaafa jiru gaafa xiqqoo kaa'ummaan na barsiiste san malee akka baaseen beekure. Badawee obboleettiin ta'e hedduu nyaata dalaguu dandeessi. Namni hedduu hin dandeenye inni danda'allee jedhu hin danda'ullee hin jedhu garuu numaan danda'a garuu isin hedduu nyaata isin dhaabdi cufti mi'aa fi bakka kanatti qulleetillee asitti qullallaanee qulleetumaa mi'aasa shunkurtii akkasii bilcheessine haala kanaanii maashaallah wanni qoraan hin dalagan hedduu mi'ooftii. Hin bubbullee dafteetuma dhumattee asitti naaf sisteriin wal lolaanii beektanii mi'a obboleeyyan lamaan walirratti aantee dhalatte tun hedduu waa hedduu waliin dabarsine wal lollaa maal jennaa bakka waa hedduu taa'imee jirta akka dabarsuu turre sagalee keenya bakka kanas la isaanii seensises na jedha garuu hedduu ijoolleen waan tutturaniif. Sanaafi waa hedduu haasa'u turre yeroo bareedaa ture akkasitti lukkuu keenya tolchinee halkan keessa sa'aatii kan yoo beektan silaa hedduu ulfaata halkan keessa sa'a 6 sa'a 5 akkasii dhiyaata sa'aatii waan kan tolchu turre sana akkasitti baasnee lukkuun ani fudhadhe lukkuu dubraa yookaan lukkuu dhaltu. Lukkuun tuni hedduu cooma qabdi bakka achuun hedduu na dhibdee turte dulloomtee jetti na fakkaata. Lafti bonaallee haani beektanii miree wanni isaan nyaatan hedduullee hin jirtu. Sanaafi maazariin asiin akkan godhattee naan lolaatuma naan rabsaatuma na gargaaruu turte waan. Dhiqaa maalirraa sana haa bakka achummaan nurraa fuutee billeetii garuu baasanuun jettee billeetii baasne takka dabsee illee ani isiin silaa waa hin dabsine ani garuu takka caccabsee akkanaa miti jettee naan lolaa ni beektanii warroonni haadha qabdanii hedduu ulfaata ture garuu
garuu yaali bakka dhaabee akkasiin feet sanallee ta'uu baatu garuu hanga danda'u akka dhaabee jira. Gara buddeenatti ganama buddeen dhaabu jirra. itti fufnee buddeenaa garuu maashaallah wallaahi diqqoo takka xeefiin ammaan tan jirtu diqqoo takka nam dhibaa malee dhaabee inni irraanfanne ganda yaa'iin danda'a jedhee yaanne ture amata meeqa booda itti deebi'eeti eelee irratti dhaabee sanuu qoraanidhaan hedduullee on ulfaatu hedduu dassetti garuu irraanfachuu dhabuun kiyya hedduu na gammachiise. Ummaan ta'elleen hedduu na gammaddee akkasii teesseetu mana laalti teessee qoraanfaa jala naanatti naa tottolchitii ani garuu dhaabeetu marraa buusu qofa ture maashaallah. Haala kanaanii nyaata keenya dhaabnee Takka filadhu lama keessaa dhugummaadha buutu balleessa. Nuti waa hundaan binnaa yoo nuti jennu masa fakkaata. Beena osoo haasofuu dammoo buddeenii raawwatatanii daabboo daffoo sanarratti hedduu daabboo bareeda daffoo beekti maashaallah wallahi silaa akka isi nyaata daddalaguu kasirritti beeke hedduun fedha. Haala kanaanii warri chaachi deemanii
Jennaan anis manatti buna qopheessee haala kanaan mana bareechee eegee warri dhufnaan laaqana keenyaa nyaannee haala bareedaa fi yeroo gaarii dabarsinee faamilii kiyya hojiidhaan maashaallah inshaallah warra kiyyassee viidiyoo biraatiidhaanii sirriitti taa'ee walisan barsiisaa yoon hin danda'e inshaallah. Akkasii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinuu nagaan naa tura. Yoo viidiyoon kun isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib naa gochuun hin irraanfatinaa. Waan yaada keessanii koomentii jaalalnaaf katabaa.